Islamummaa faaya ifaan qabnee jalina qulqulluu dogoraan qabnee faaya caaloo arganne badhaasaa dandami laanee yobboola mi'aasaa. Biwaana beekaa ansaadikii gaafa ndabe. Ifaan qabadee ifajjeesaa yookaan do'aa dhugeetiin ifajjeesaa yookaan iffanniseetiin ifajjeesaa dhugaa hin oola. Qabaddaa Oromoon tiyya bakka tana naaf. Naaf qabaddaa Oromoon tiyya bakka tana. Bakka naa qabaddaa. Yoo Saadiq sinfuune yoo Saadiq jaartii sin godhanne of ajjeestaa? Suwwaan rabbii jee yoo rabbi naaf kooti kiyya dhiira abbaan kiyya naan dallee yookaan ummaan tiyya naan dallee. Yoo ammoo jaalatti xiyyaa bitee isaa dhugaan jiraatte yoo rabbi naaf kooti isa neeru yoo inni nama biraa fuudhaniif hin ajjeesa. Dhumattee yoo rabbi naa kootuu baate tun waan rabbii keessa jiraati. Dalagaa rabbiiti. Anillee fuudheen jira. Daa'ima godhadheen jira. Saadiq baasii galcha. Nuti irraa qabadhu Saadiq. Nujee kaartaati. Mucaan amma viidiyoo itti galte eenyu gaafatamuuf deema tokko anaaf. Obboleettii kiyya bareeddu. Ati biyya duniyaa kanarratti bifa bareedduu bifa bareedaa biyya duniyaa kanarra jiru bifa chokoleetii bifa addunyaan barbaaddu Afrikaa qabda tokko jedhe. Dhageesse? Bifti filannoon biyya duniyaa kanarra namni jiru guutuun bifti inni filatu yoo jiraate chokoleetiidha. Bifa chokoleetii qabaattee bifa kana bareedaa kana qabaattee maal abbaasa? Yoo inni didesi amma gaafanneeni yoo inni dide wallaahi ofan ajjeesaa maaloo dagadhu tokkoffaa jaartii akka qabu ni beektaa Saadiq fidee asirratti akka keenyaa kana maxxansu malee jaartii ni qabaa tokko daa'imallee ni qabaa lama maxxansu inni akka keenya pabliikii kansaa egalee dhoksaadha kansaa yaani jaartii isaa qabaachuu isaa hunda beekaa asitti. Garuu akka keenya miidiyaa irra fidu nama miidiyaa miti kan ta'eef jaartii isaa miidiyaa irra fidee maal jedhee midhaan hin jedhu gaaf tokko dhuma fida. Daa'imallee ni qaba wallaahi dhugaan si himaaraan. Annatti nimne saadii maannatti nimne. Dhugaa dubbachuuf intalichuma masa sila poostii godhe fakkaata. Hin bareeda naan hin bareeda hidhiin isaa kun chokolaataa wayinsiin jedhe. Qalluu bakka jira. Aboo shamarran waan isaan beeku naan jaallattu si'oo marraa maraatti. Mana waa himtuu deemte moo qoy waa godhatte moo? Maalin beekan shamarranoo tokkee lubbuu jetti dhuftee. Ishiin kun Muniiraa jedhama maqaansi. Muniiraa. Yaa Rabbi isa yommuu dhiisii kana yeroo deemtu wayi lakkoofsadde wayi akka shuwwee jedhaa deemu. Bareeda rakkoon qabu. Datti kolfite Yasmiina maaliif akkootti kolfite taate? Datti kolfite? Wallahi. Yeroo meeqa dhaabte? Bidicha yeroo meeqa dhaabte? Bidicha yeroo meeqa dhaabte? Ani moo amma ilaalan ture. Maal emeeshi namaan galu moo rakkoon goomaa inni hime namaan galu maaliin natti kolfite? Gallaan maaliin natti kolfite? Sirriitti malee. Yeroo kun ala wali ilaaleedha tokko. Yeroo kun ala wali ilaale. Waa yeroo kun ala waa ilaal tare. Waanuma gudii jira ijoollee. Maa inni hime Yasmiin namaan galu maaliifichi? Arangala. Maaliif maa inni natti kolfitere? Sirrii miti kaa. Sirrii miti. Si galeera miti sirrii ta'uu baatus. Mee maaltu dogoggora san maal jedhe dogoggora natti himi nan sirreeffadha. Dogoggoraan qabu. Eddee maali dogoggora? Ara dogoggoraan qabu sirriidha hundi isaayyuu. Sirrii miti immoo hin jenne ati? Sirrii miti jechuun gosa miti bara. Caccabaadha jechuu kooti. Mee wanta dogongora sana keessaa wanta sirreeffachuu qabu natti mayyee. Ilaalee no.
No, amma maal dhaggeeffattee taphiti yeroo 17 maal dhaggeeffatte yoo? 17. Araan gisee 17 ilaalle. Yeroo meeqa ilaalte haqqi rabbiin yeroo meeqa ilaalte? Tokko. Yeroo tokko qofan ilaalle. Itti duwwaan ilaalle. Yeroo haqqi yeroo meeqa ilaalte haqqi rabbiin? Wallaahi takkitti duwwaan ilaalle. Sammuu kana barumsa waan ta'eef hin ilaalle tiktookiyan. Okay, yeroo 10 ilaalte yeroo 10 nafiisaadha meeqa ilaalte nafiisaadha yeroo meeqa ilaalte? Baay'ee dhabboo isumatti kolfaa walti isiinoo. Wallahi jed. Wallahi. Wada ilaalti? Maaltu natti kolfama himiyaanu amman beeku naasee amman beeku dubbadde amman beeku maali natti kolfitu kana bar. Iyyoo warri waa staapiin si dubbisee reettan adaraan haawusaa nan dadhabe kanaaf reefan laa ibiseena isuman deebisaa ol ilaal. Isuma isiniifan deebisa hunda keessanii warri na dubbiftan isiniifan deebisa naa obsa isiniifan deebisa hunda keessa waadaan obsaa garuu naa obsaa tartiibaan an deebisa waan ta'eef warri na dubbiftan obsa warri isinii deebisa isinii deebise waliin haasumne warri immoo isiniin deebifne naa obsaa rabbii jedhaati wallaahi billaa eega idaati isuman deebisaa ture jechuudha. Tartiibaan indee akka wal harkaan makannee tartiibaan hin deebisaa deemaa kan akkasitti raawwadhaa. Ammallee immoo namni na dubbisaa lakkoofsi koo viidiyoo jalqabaarra jira. Yasmiin amma Amaarifa beekan jedhamu reen amma? Aran jedhamuun beektaati. Beeka miti? Tillik nagar sarraan hojjette dogoggora goote. Tillik nagar hojii guddaa hojjette. Dogoggoraan tillik nagar sarra winnan jedhe. Sarraak jedhama ka. Tillik nagar sarraak. Okay, tillik nagar sarraak. Kano bakka kano no sun taane sarraak. Okay. In beeka amma kana beek dure. Waa isaafi taasisee gara reeki booda si deebisaa ishee rakkoo qabu booda si deebisaa abeebsi. Sarraa keeshi wanta biraa maalan dogoggore. Isaan sitti himan. Iyyoo ishee wanta dogoggore wanti biraa maan ishiinoo dogoggoraa jirti isheen si caalasi kalla nuurilliin jetti ammas nuurilliin jechuu maalan balleessire. Tokko nuurilliin maal rakkina qabare. Naaf jiraadhu jechuudha. Ati kaasaan beektuma. Qoy ilaa dhaggeeffadhu siifanii ka qoy jala dhaggeeffadhu yasimi kunoo amaarifichaan sii ka jala seenee bakka. Najjarattiin agal. Tokkichuma inni raamutti waraabde natti dhufe. Qaba. Bayi andinnatu mittaamanu andinnatitti ramana galchuuf hin qaban jedhee. Naawwii jabal ilaa dhaggeeffadhu. Namoota deeggattu naawwii jabal tokko kiyyaa jabal lama Saalim Amiin. Namicha Saalim jedhamu xoroo tokko jira biyya kana keessa kan wallaahi mucaa kana hafuura kute. Inshallah jabaatee kontiraata kee waggaa tokkoof jedhama seefa miti kontiraata bituudha. Kontiraata kee fixxee baataa sargiin qophaa'aadha. Fageenyumatti jaallataa jiraatu. Allahu akbar mabruuk jedha Amadiin. Mabruuk yalla. Maashaallah barreessaa. Amadiin mucaa nama laqabeettiidha. Akka dubartii ilaalla akka dubartii kaanii micciiramaa jirti akkasuma dubartii kaanii. Micciiramaa jirtu sirrii. Ofuma siifteetti kala sawaa hundaanu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Foolo kun iddoo Amadiin. Ilaa siin dawwalaa tikichikiin jaallattu gaala. Keetii kan siiti atis doormaa beekasii kennufti yookiin morftee asitti dubbifta mana sodaatti. Waa tokko wallaahi waa tokko wanta irraa qabu jiru rabbin na argaa. Dhageessee wanta irraa qabu jiru lakkoofsi illee qabu. Dhageessee maashaallah jedhaa fi jara keenya. Faan durbummaa inni lammaffaa alaama mala. Inni sadaffaa maatii yoo bahu kabaju. Durbummaa qabdi Amadiin durbummaa qabdi mucaan anatu beekaa guddisa keenya. Mucaan waa'ee durbummaa dhiisi keessan gaafattaan asiin jedhe. Agaafatamtu amma fatan omu qabdi kormaa durbummaa yoo bakkeetti ayyeesh gaafadhuma waan salphadhu hin qabnu nuti salphadhu anish. Qabdaa? Sagalee ol qabiyaasai durbummaa qabaachuu keetti ofitti naman ta'a? Niwutireerta Museeko. Mucaan nama laqabeettiidha ol qabdee naasoftu akka dubartii kaanii. Qabiyaasai. Amma sinyaa. Sagaleen badee kaa wayii irra keessa jirtamu walii keeti. Amma jiru? Amma jira.
Fi waana beeka. An saadiki gaafan dhabe ifaan qabadee ifajjeessaa yookaan do'aa dhugeetiin ifajjeessaa yookaan iffanniseetiin ifajjeessaa dhugaa hin oola. Qabaddaa Oromoon tiyya bakka tana naaf. Gaadhuma Naaf moo? qabaddaa Oromoon tiyya bakka tana. Ah? Bakka naa qabaddaa. Yoo Saadiq sin fuune yoo Saadiq jaartii sin godhanne of ajjeestaa? Suwwaan rabbii jee yoo rabbi naaf kooti kiyya dhiira abbaan kiyya naan dallee yookaan ummaan kiyya naan dallee yoo immoo jaalalti xiyyaa bitee isaa dhugaan jiraatte yoo rabbi naaf kooti isa neeru yoo inni nama biraa fuudhaniif hin ajjeesa. Dhumattee yoo rabbi naaf kootuu baate tun waan rabbii keessa jiraati. Dalagaa rabbiiti. Anillee fuudheen jira. Daa'ima godhadheen jira. Daa'ima lama Soota qabadheen Saadiq jira. koi Saadiq maasii galcha. Nuutii irraa qabadhu nuutii qabadhu Saadiq. Nujee qaartaati. Mucaan amma viidiyoo itti galte eenyu gaafatamuuf deema tokko anaaf. Obboleettii kiyya bareeddu. Ati biyya duniyaa kana irratti bifa bareedduu bifa bareedaa biyya duniyaa kana irra jiru bifa chokoleetii bifa addunyaan barbaaddu of hirkaa qabde tokko jedhe. Dhageessee? Bifti filannoon biyya duniyaa kana irra namni jiru guutuun bifti inni filatu yoo jiraate chokoleetiidha. Bifa chokoleetii qabaattee bifa kana bareedaa kana qabaattee maal abbaasa yoo inni didesi amma gaafanneeni yoo inni dide wallaahi ofan ajjeesaa maaloo dagadhu tokkoffaa jaartii akka qabu ni beektaa Saadiq fidee asirratti akka keenyaa kana maxxansu malee jaartii ni qabaa tokko daa'imallee ni qabaa lama maxxansu inni akka keenya pabliikii kansaa sigalee dhoksaadha kansaa. Yani jaartii isaa qabaachuu isaa hunda beekaa asitti garuu akka keenya miidiyaa irra fidu nama miidiyaa miti kan ta'eef jaartii isaa miidiyaa irra fidee maal jedhee midhaan hin jedhu gaaf tokko dhuma fida. Daa'imallee ni qaba wallaahi dhugaan si himaaraan. Annatti nimne maa saadii maa annatti nimin